barsiisuun mirga heera biyya kanaatiin nuu kenname waan ta'eef dhimma dhaadheessummaa amantii kanarratti jabaatanii jechoonni dubbatamu sooshaal miidiyaadhaanis waan dhaloota ijaaru dubbachuu nurraa malaa jechuudha gabaabatti. Nuti akka uummata Oromootitti warri bataskaana keessa jirus kee, warri masgiida keessa jirus kee, warri charchii keessa jirus kee, amantiin 189 biyya kana keessa jiran keessa amantiin uummanni Oromoodhaa keessaa dhabame hin jira. Ijjiru. Kanaaf haga uummanni Oromoo keessa jirutti keenya hubannaan jireenya. Yoo as keessaayis barsiifatanii gayyaafatan hin danda'anii, achi keessaayis barsiisee obbaa hojjaatanne hin dandeenye. Kuni haasawaa amantiiti. Fakkeenyaaf hin lallabanii mi'amma amantiin warra fuudhisaa jira hin lallabanii. Lallabaa jedhanii miti. Biyya kana keessatti haasawni godhamu haasawa sadii jechuudha. Haasawaa parsuitiif jedhanii afaan faranjiitiin haasawaa amansiisuudha jechuudha. Intarteeymentii jedhanii haasawaa kokkofachiisuu kan akka abbaan galaanaa nuuf jeesanii informative communication jedhanii waa ittiin jechuudha. Ibitti nama guba jedhanii dhuma dhiisuudha jechuudha. Akka nama gubu waa dhiibbaa hin qabu situ dhaga'ee dhuma dhiisaa jechuudha. Haasawni parsuitiivii suni haasawa jijjiirran. Haasawni siyaasaa fakkeenyaaf paartiin ODPdhaa miidiyaa irratti gabbayee hoggaa haasa'u maal haasa'u rafaasaa dhimma siyaasaa hoggaa haasa'u akkam godhu hawaasa guutuu uummachuudhaaf mitire biyya kana guutuu of jala deebisuudhaaf aboon hoggaa gadi ba'ee haasa'u maal godhu rafaasaa oofkoon hoggaa gadi ba'ee haasa'u maal godhu rafaasaa hordofaa horachuu rafaasaa mitire haasa'uun amantiitii fi haasa'uun siyaasaa tokko jechuudha. Warri gabbayee sagalee guddiftuudhaan lallabu kunis hordofaa amantii isaanii baay'ifachuudhaaf lallabu. Hordofaan amantii waaqeffannaadhaa baay'ateedhaaf maaliif baay'ata jeetoo kanaatu kan dhukkuboo jiraate dhukkubuu qabaachuu dhibee sana ittiin du'uu qaba. Amantii waaqeffannaa biyya kana keessatti deebitee maa guddatti jechuudhaan gaa. Deebitee maa guddatti. Maaliif uummanni amantii waaqeffannaadhaa hordofu baay'ata qaamni jedhu hoo jiraate gaa. Waaqeffataa dhuftoo barjaa miti jedhan. Wajibina nuti muslima jibina amma jibinu dhaloota keenya nuti muslima kiristaana jibina jibinu dhaloota keenya amantiitu ilaachatu nu gargar malee lafee keenya takka wal lama takka waliin qabna maqaa tokko waliin qabna abbaa tokko waliin qabna jechuudha jibinu waan ta'eef kanaaf waaqeffannaa baay'achuu hordoftoota amantii waaqeffannaa jibbu kun warra nuti lafee takka waliin hin qabne akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Warri nuti lafee takka wajjin qabnu musliima soo ta'e kiristaana soo ta'e waan isaati waan jibbuuf hin qaba. Waan isaati miti waan isaati. Kanaaf akkasitti dhaadhessummaa amantii irraa xiqqeeffachuu qabna jechuudha.